Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu? Kun Rift Valley Entertainmentiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagantaa keenya idilee jechaa fi jechamoota Oromoo Arsiiti. Qophii kanaan jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii irraanfatamanii fi irraanfatamaa jiran irratti xiyyeeffanna. Qophicha qopheessuun isin faana kan turu Anamaanoo Waayyuuti. Ogeessi teeknikaa Mubaarak Amaanoodha. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jechaa sirba ce'umsaa kana booda walitti deebina. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni feendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni feendumu seenaa keessi boonsa. Jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii. Arsii fi dhiiga kutaa tokkoffaa. Arsii biratti akkana jennaan akkas jechuudha. Arsii biratti dhiiddeen jirtu yoo jedhani dhiiddeen jirtu yoo jedhani hin deenne yookiin ammoo durba duudaadhaa jechuudha. Arsii biratti dhiiga nafaan baase yoo jedhan It's supposed to be silence when there's only air between our love, and it's supposed to be silence when everything you touch become violence. dhiiga nafaan baase yoo jedhan hin godheefi yookiin ammoo rogatti tumee jechuudha. Arsii biratti dhiiga dhaabe yoo jedhan dhiiga dhaabe yoo jedhan hin xaarse yookiin ammoo hin xaarse yookiin ammoo hin rakkise yookiin ammoo hin dadhabsiise jechuudha. Hin dadhabsiise jechuudha. Arsii biratti dhiiga dhuge yoo jedhani It's supposed to be silence when there's only air between our love, and it's supposed to be silence when everything you touch become violence. haqa namaa nyaate yookiin ammoo qabeenya saamee jechuudha. All I feel inside, I just want to be in love. Dhiiga dhuge jennaan haqa namaa nyaate yookiin ammoo qabeenya namaa saamee jechuudha. Egaa addaa fi isin biraan geenna jennee kan qindeeffanne Arsii fi dhiigni kutaa tokkoffaan isaa
kana fakkaata. Torbaan arsii fi dhiiga kutaa lammaffaatiin walitti deebina. Haga torbaanitti nagaan nu turaa isiniin jenna. Fayyaa naaf ta'a.